Tigisti biyya Dubaay galtee kunoo waan addaa hojjette. Dubartii jabdu akkasi kunoo kalaas kan qaanii hin qabne, kan nama qaanessisne, kan nama saalfachiisne hojii eegalteerti tigistii jechuudha. Akkas kunoo shamara jechuun kan akka tigistii kana jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraabii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii sagalee irraa hin balleesse. Tigistika galtee kunoo akkasitti nu bashannansiisaa jirti, akkasitti nu fataa nu godhaa jirti jechuudha. Ofiifis hojjettu kan namaatis ta'u nu bashannansiiste, ittiin qaanofne, ittiin saalfanne jechuudha. Dhugaa rabbi ani hedduun ishii dinqisiifadha jechuudha. Maaliifii jechuun keessan oolu. Namni tokko tokko bakkuma kanaayyuu gaafa dhaabatu hin qaana. Bakkuma kanaayyuu ani biyya alaatii galee shunkurtii bira jedha, biyya alaatii galeen akkas ta'a jedha. Garuu isheen immoo akkasii miti jechuudha. Waan qaanii akkasii hin qabdu jechuudha. Hedduu firiidha bakka fataa itti hiraatte jechuudha. Osoo ofii isheetiifis hojjettu ta'e wanta ishee qaanessu miti jechuudha. Maaliif hojiin kamiyyuu kan nama qaanessu miti. Nama boonsa malee jechuudha. Akkuma argaa jirtan Tigistii fataa jettee waan baay'een agarsiisaa jirti. Viidiyoon ishee waan baay'eetu gadi yaa'aa jira. Kan abbaa manaa ishee hojii fataa jettu kan ijoollee hojjefataa jettu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani garuu hedduutu akkanatti tolti beektan namattis toluu baattu ana Tigistii hedduu natti tolti dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif bakka kolfummaa isheetii fi taphni ishee sun hedduutu akka dasna jedha jechuudha. Maaliif bakka namni firii yoo ta'a gaafa taate firii yoo taate sammuun keellee gaafa san firii ta'a jechuudha beektanii. Kanaaf dubartii akkasii yookiin shamarreen akkasii das nama jettee jechuudha. Akkasuma immoo kaka'umsa hojii irratti illee namni akkanaa kun bakka hin hojjeta. Karoora qaba namni akkanaa kun jechuudha. Amma namni keenya beektanii maal jedhanii shamara xiqqoo witsi jettu tana jechuudha. Kan dudubbattu tana fayyaan qabdu isheen akkas taati jedhu. Garuu kan gadi jettu tanaan waa mashallah tun hin dubbattu akkas jedhan. Garuu qotiyyoo gajjedhee qotu hanga harkisumu magan qotuun beekamu maali ta'uun beekanisanii namni gajjedhu waan san nama akkasiisan keessa wanti dharaa jira malee namni wut jedhu kun akka ishii kun homaa garaadha illee hin qabu. Akkasumas waan biraallee bakka waa'ee bilginnaatu malee kan deemu miti namni akkanaa kun jechuudha. Hin beeku maaliif kofizentii qabaa jechuudha. Ofitti amanamummaa qabu. Kofizentii afaan keenya maanii ofitti amanamummaa qabu. Maaltu afaan gandaa wajjin na cinqee jiru. Afaan gandaa wajjin na cinqee maaloo kofizentii jechuutteni amma waan biraa jedhe jechuudha. Inni na dhibdaa jirti haafu maaloo afaan gandaa wajjin maaltu na rakkise nutu afaan qabna. Amma ofitti amanamummaa qabdi jechuudha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasumallee immoo koottatii maguluubii hojjechaa jira. Rus maguluubii hojjechaa jira jechuudha. Ashaakiltii immoo nan xabbase zayitiidha hin xabbasne zayitii malee hin xabbasaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan roozii adiinis immoo asitti bilcheessaa jira jechuudha. Ka jidduudha isbee hojjechaatuma isinitti haasofna waan argine maaliif dubartiidha waan ta'eef ka dubartii shit jechuu qabdi. Mana namaa keessatti illee shit gaafa jennu gaafa abbaa manaa keenya bira geenyu immoo kana caalaa shit jenna jechuudha. Kana akkasitti nyaata hojjechaa jira ruuz maguluubii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kaadijaa jambal bilcheechaa jira. Maaliif ruuz maguluubiin beektan kaa bishaan baay'isanitti hin qicane akkasumatti achakkisiisanii warri beektanii yaa ka'umsa irraa isinitti hin agarsiisne malee ka'umsa irraa doosiitti agarsiisee akkaataa itti hojjetamu yaa namni wallaaltanii jirtan jedhee tanan dhiisee jechuudha. Malee maguluubii jechuun baay'ee dhugaa baay'ee mi'aadhas baay'ee bareedalleedha jechuudha. Akkasumatti kaakkottati nyaadhaayis jedha. Ani zayitii malee bilcheechaa jira kuduraa jechuudha. Zayitii malee bilcheechaa raakuusaa bixaaxisii garaa jeezerii namna kanneen wannaa zayitii waan hin barbaanneef maatiin zayitii hin barbaannu jedhanii achumaan kan zayitii malee xabbasu jira isatti xabbasaara jechuudha. Kan ammoo asitti ruuzii affeelaa asitti immoo jedha jechuudha. Anna akkasumas hin jedha kunoo isa kanaadha. Kanani kuduraa itti muruu jechuudha.
kunuuti akkuma argaartanii bixaaxisiin hin jira, kuusan hin jira, garaan hin jira. Anatuma afur kana bichaa itti makaa jechuudha, itti godha jechuudha. Nan xabbasiisa gallaayyaa kiyya gallayyaa xabbasu keessa hin jira jechuudha. Innaa akkasisin hin jedha hordoftoota kiyya. Asumaan kottaalleedha kottaayii ruuza magaaluu ballee nyaatanii isiniin jedha. Garuu ani jalqabarraa kaasee isinitti agarsiisne jechuudha. Maaliif inni beektanii wanti jalqabarraa kaasee agarsiisuu duufi namni keenya gaafa ati waan barumsa qabu tokko yookiin waa irraa barata jedhamee ati dabarsitu tokko namni keenya sirraa hin fayyadamu beekte waan baay'ee sin jedha jechuudha. Maaliif ofuma koo waa argee jiru jechuudha. Gaafa ati waa hojjettu abee doktora teenya abee beektuu teenya si malee namni beeku hin jiru, si malee akkas namni jiru namaan jedha beektanii. Akka namoota yookiin immoo lammii biraati miti. Amma fakkeenya Araboonni kun akkatti isaan wal laalan jechuudha. Yoo fakkeenya yoo nyaata tokko hojjetan akkatti isaan daawwata waliif sheerii gugudhanii ammoo tana yaalulleedha hojjechuudha jechuudha. Garuu namni keenya hoo keessattuu Oromoon keenya kuni wal cabsuu yaadna gaafa waa hojjenne wal cabsuu yaadna jechuudha. Kan biraa dhiisatti ijoollee ejji siraan garuu harka keetii si fayyadamuti ejji siraa harkaa dha'ee namni laaluu dhabame jechuudha. Namni kuma takkaa kana laalinatti fakkaatu jechuudha. La waa faayidaan qabnetti maaltu wannaan jichise dheetin isa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaf asin hin jabettani namni keenya gaafa waa faayidaa tokko hojjetuu fi siif ilaalu waa'ee taphaa waa'ee kolfaa waa'ee baqa hin jiraamiti waa mul'iskisa baqa waan namatti waan irraa faayidaa hin qabne kana laaluu jaalata namni keenya beektanii. Fakkeenyaaf yoo gaafa amma akkasitti kanaayyuu kana dhiisee tuk irraa fidee wannoodhe isa irra laalama jechuudha. Sirriitti isa irra laaltu ijoolleen keenyaa jechuudha. Kanaafi namni keenya gaafa waa faayidaa tokko hojjettu siif ilaalu dhiifama abdiisatu anatu abdiisa irratti haasa'e waan ta'eef rabbashaa jira. Kanaafi waan faayidaa qabu waliif daawwattanii irra faayidaa guddaa argattu jechuudha. Maaliif wanti faayidaa qabu immoo si fayyada malee si miidhu jechuudha. Garuu wanni tuktuki irraa kolfa achi guuranii fidanii ebaluu akkas taate ebaluu akkas taate ebaluu jaalata ebaluu fuudhe suni waanuma tokko waan bu'aa irraa argattan takka hin jiru abadan. Dhugaa waaqaas hin jedha waan bu'aa takka irraa argattan jiru. Garuu kolfitee sammuu teetti bashannansiisoo ta'e malee waan waa irraa baradhee tananii bu'aa wayii irraa argadha jettee wanti yaaddu hin jiru jechuudha. Garuu gaafa osoo waan ejji siraa ta'e mu'aa harkaa nyaata ta'e wantoota akkasii fi gorsa akkasii yoo ta'e waan baay'ee keessaa fudhachuu dandeessa, barachuu dandeessa, keessaas fudhachuu dandeessa, hojjechuu dandeessa. Garuu kan tuktuki irraas akkasitti wal arrabsaa ooluu fi amantaan kutaan gandaan wal qoodee akkasuma jaalala sobaatii wal fakkeessanii hojjetasanii faayidaa takkasiif hin qabu jechuudha. Garuu namni keenya isa laallame jechuudha. Maaliif ka argaa jirru isa xira laallamaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha jechuudha. Anuma karoorri kiyya dhugaa rabbii kan marrattuyyuu maaltu hojjenna cinqiyyuu maaliif tuktuki gaafa waraabdatuma qabbartee itti gallakkistateen bira diikii tulfattee ofii isheetiif laalta. Garuu gaafa ati viidiyoo akkanaatiin hojjedha jettu itti yaaddatu hojjeta jechuudha. Viidiyoo tokko itti yaaddee maaliin irratti haasa'uu qabaa maaliin gorsa kennuu qabaa jettee irratti haasoftu san yookiin ajandaa irratti soqattee akkasitti haasoftee namaaf akka waa irraa galutti namaaf sagalee ta'uu kan barbaaddu akkasitti bu'aa bayii hedduu qaba jechuudha. Garuu gaafa immoo ati tokko irraa fiddu bu'aa takka wannoo takka illee hin qabu miidhaa takka illee hin qabu wanni takka wanti ciqiciqii qabu waraabdatuma qabbarteetti galakkisuu qofa malee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya waan faayidaa qabdan hin laaltanii jechuudha. Kanaafi chaanaalli baqa gasii alaa deema gaafaatti waan akkasitti itti xaartee hojjettee yoo namni si ilaalle faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf ani nyaata yeroo hojjedhu ka'umsarraa qabee hanga dhumaatti kanaaf hin hojjechuu dida jechuudha. Maaliif homtuu namni si ilaalu tokko hin jiru ati bicha itti dadhabdee itti dafqite malee namni si ilaalu hin jiru jechuudha. Faayidaa hin qabu. Kanaaf malee fakkeenya ejji siraasoo ta'e dhuftee itti dafqitee itti dadhabdee itti dhuftee itti agarsiista akkam akka godhanii ejji siraa tokko akkamitti akka dha'anii diizaayinii tokko akkamitti akka dha'anii itti agarsiista. Garuu namni immoo viidiyicha san si ilaala. Kan itti dadhabdee immoo si ilaalamne faayidaa tokko iyyuu isatillee faayidaan argattu namni sunillee faayidaa sirraa argatu jechuudha. Walumaa galatti faayidaan qabu viidiyoon akkasii jechuudha. Walumaa galatti fakkeenyaaf ijoollee Oromoo keenya malee ijoolleen Amaaraa amma dhugaa dubbachuudha fi
waan akkanaa kanarra ilaalu jechuudha. Nyaata hojjechuu, diizaayinoota garaagaraa, wantoota fuulaaf barbaachisan, wantoota mataadhaaf barbaachisan akkatti isaan laalan gaafa isa hojjetan jechuudha. Mee warroota akkasii dhaqaa laala. Akka viyuu isaanii 200,000, 300,000, 400,000 gaa jechuudha. Dhugaa viidiyoo takka irratti jechuudha. Teenyaa viyuu 100 kan qabdu, viyuu 100 sininya 100 viyuu 100 kan qabdu, 200 qabdu jechuudha. Waan gaarii tokko hojjette. Garuu tuktukii irratti eeyyan hin deemu. Tuktukii yoo xiqqaate 30 kan laalamu jira, 20 kan laalamu jira. Bakka isa bakka yoo laalama gadaana 10, 5, 6 viyuu 5,600 kan laalamu jechuudha. Sanii ol malee sanii gadi tuktukiin jechuu gaafa achirraa waraabdeef. Kanaaf isin jedha obboloota koo. Kanaaf hulaa jajjabeessinu wal jajjabeessaa keessattuu ijoollee viidiyoota akkanaaf akkasuma gorsa adda addaa isinii kennanii jajjabeessuu qabdanii hamilee ta'uufii qabdanii. Maaliif namni gaafa biyya galullee waan baay'ee isinii dabarsuu danda'a jechuudha. Maaliif barumsa gaarii isinii dabarsuu danda'a. Kanaaf wal jajjabeessuun immoo silaa dirqama keenya jechuudha. Nuti kaa Oromoon keenya hinaaffaa waan qabnuuf wal jajjabeessuu danna malee isiniin jedha. Akkasii kana fakkaataa Tigist irraa kaasatan waan kana isinii taasise. Kanaaf wal jajjabeessaa wal cinaa jedhaa isiniin jechuu barbaada obboleewwan kooyi. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessaa isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa isiniin jaalladha isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.